Wede Oye, adambo enarem adambo eka we eyyeni yo malagarre guyyaa waaqayyo jedhe yo waggaa lamaanarra wagala ochom ee wagala matikishu ay xiqqaamti gaadha arab amu baay'ee gala guddaadatti fakkaata guddaadha dheeraadha dhugaa baay'ee guddaadha nufta arab እና ኪቶሊን አገራረ eekaa wal agarra Akkuma beekamu yeroo darbee viidiyoo maalirratti akkan isin hojjedhu ilaalchisee feesbuukii koorratti gaaffii isiniif dhiyeesseen ture jechuudha. Akkasuma isinillee gaaffiiwwan adda addaa yookiis yaadawwan adda addaa natti himaa turtan kanan irratti viidiyoo hojjechuu qabu jechuudha. Achi keessaa irra guddeessaan natti deddeebi'aa kan ture dhimma jaalala fageenyarraa wal qabatu ta'ee natti argameera jechuudha. Innis jaalala fageenyarraa akkamitti milkeessuu dandeenya kan jedhu irratti koomentii namoota baay'ee argeera jechuudha. Kanaaf har'a kan isinii qabadhee dhufe jaalala fageenyarra jiru akkamitti milkeessuu dandeenya yookiis karaawwan ittiin milkeessinu torba isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf haga dhumaatti viidiyoo kana sirriitti ilaalaa. Keessumaa namoonni fageenya irratti wal jaallattanii jirtan yookiis biyya keessas ta'uu danda'a, biyya keessas teessanii biyya biraattis ta'uu danda'a jechuudha. Yookiis immoo biyya keessa ta'ee magaalaa tokkorraa magaalaa kan biraatti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hariiroo fageenyarra jiru akkamitti milkeessuu akka dandeenyu irratti qabxiiwwan bu'uura ta'an torban isinitti himaati. Haga dhumaatti viidiyoo kana sirriitti akkasiin hordoftan kabajaan isin gaafadha. Yuutuubii koodhaaf illee namoonni haaraa taatan asumaan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Sheer gochuudhaan jalqabaa jechuu barbaada. Galatooma. Inni tokkoffaanii waliif amanamuudhaa fi dhugaa irratti xiyyeeffachuudha. Jaalalli fageenyarraa baay'ee rakkisaadha. Baay'ee xaxamaadha. Milkaa'umsaa baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee fageenyarra waan jirruu fi wanti nuyi gochuu qabnu inni guddaanii maalidha yoo jettanii amanamummaa sirriitti eeggachuu qabna. Kana jechuun wal amanuu qabna jechuudha. Lammaffaa irratti dhugaa dubbachuu qabna. Waan haasofnu hundumaa dhugaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba malee waan sobaa itti makuu hin qabnu. Sababni isaa maaliif silumayyuu fageenyarra waan jirruu fi akka salphaatti soba yoo dubbanne shakkiin waan uumamuu fi hariiroon sun dafee addaan cituu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Amanamummaa qabaachuu qabna. Nama sanaaf amanamuu qabna. Shakkii balleessuu qabna. Itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuu qabna. Soba itti makuu hin qabnu jechuudha. Hariiroon sun akka salphaatti nu jalaatii nyaatamuu danda'a, baduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanarratti xiyyeeffachuudha. Qabxiin bu'uuraa inni jalqabaa amanamummaadhaa fi dhugaa dubbachuudha. Galatooma. Qabxiin lammaffaan baay'ee bu'uuraa. Innis maali? Yeroo waliif kennuudhaa fi yeroo hundumaa waliin dubbachuu yookiis waliin haasa'u. Yeroo baay'ee namoonni hedduu kan isaan kaasanii yeroo hundaa haasa'uu hin barbaachisu. Jaalalli jedhu. Jaalala keessatti yeroo hundumaa haasa'uun yeroo hundumaa dubbachuun maayinni faayidaa hin qabu jedhu namoonni baay'een. Haa ta'u malee garuu jaalala keessatti yeroo hunda haasa'uun faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessumaa namoota fageenyarra jirtaniif, namoota fagoo jirtanii fi yeroo hunda haasa'uun fakkeenyaa fi bilbilaan yeroo hunda haasa'uun akkasuma viidiyoo koolii yookiis viidiyoodhaan haasa'uun akkasumallee tekestiidhaan ergaa barreeffamaadhaan haasa'uun hariiroo keenya sana baay'ee jabeessaa jechuudha. Wanta sanitti dubbachaa jiru waan akka salphaatti miti. Waan qorannoo irratti xiyyeeffatee bu'uura ta'edha jechuudha. Keessumaa hariiroon fageenyarraa silayyuu fageenyarra waan jiru waan ta'eef distaansiin uumamaa akka hin deemne gargar fagaachuun uumamaa akka hin deemne yeroo hundumaa walii barreessuu, yeroo hundumaa walii bilbiluu, yeroo hundumaa viidiyoo kooliidhaan haasa'uun hariiroon keenya suni baay'ee akka milkaa'u taasisaa jechuu barbaadeen. Baay'ee akka milkaa'u godha. Baay'ee akka milkaa'u taasisaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa haasa'uun hin barbaachisu yoo jettan torbanitti guyyaa lama, guyyaa tokko, guyyaa sadi duwwaa kanaas ta'e yoo ta'e hariiroon keessan irraa jalaan gaappiin uumamuudhaan isin gidduutti gargar ba'iinsi uumamuudhaan hariiroon suni fashalaa'uu danda'a yookiis diigamuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdanii yeroo hundumaa walii bilbiluu, yeroo hundumaa walii wajjin haasa'uun baay'ee murteessaadha jechuu barbaadanii baay'ee bu'uura hariiroo keessan suni baay'ee akka inni milkaa'u taasisaa jechuudha. Kanaaf waa'ee walii wajjin haasa'u yeroo walii kennanii walii wajjin dubbachuu maal gochuu hin qabnu akka salphaatti ilaaluu hin qabnu jechuudha. Inni lammaffaa fi inni bu'uuraa isa kanaadha. Inni sadaffaan
maalidha yoo jettanii kaayyoo waliif ibsudha. Nama sana maaliif barbaadde? Maaliif jaallachuun barbaachise? Gara fuulduraatti nama sana wajjin maal gochuu barbaadde? Maayinni kaayyoon keessan gara fuulduraatti walii wajjin maal hojjechuu barbaaddu? Fedhi kee maayin maal jaallata? Maal jaallatti? Maal hin jaallattu? Maal hin jaallatu? Kun beekamuu qaba. Kaayyoo keenya sirriitti waliif ibsuudha. Kaayyoo keenya sirriitti waliif hin ibsinu yoo ta'e, yoo kan dhoksinu yoo ta'e, yoo sirriitti waan jiru walitti hin himnu yoo ta'e, hariiroon sunii carraan milkaa'uu isaatii baay'ee dhiphaadha. Milkaa'uu jechuudha. Kanaaf maal gochuu danda'u nurra jiraata? Kaayyoo keenyaa sirriitti waliif ibsuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kaayyoo keenyaa sirriitti waliif ibsuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kaayyoo waliin ibsinu taanaan hariiroon sunii gargar diigamuu danda'a jechuudha. Isa kana akka salphaatti ilaaluun nurra jiraata. Waa'ee maalii? Waa'ee kaayyoo waliif ibsuu jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kaayyoo waliif ibsuu jechuudha. Inni afuraffaanii fi baay'ee bu'uura ta'e wal hubachuudhaa fi wal beekuudha. Sirriitti wal qorachuu, sirriitti wal beekuu. Irruma keessa wal jaallanne, irruma keessa haasofne, irruma keessa waa murteessoo osoo hin taane sirriitti wal beeku. Namni sun eenyu akka ta'e, maal akka ta'e, maal akka hojjetu, amantaa maalii akka hordofu, baakgiraawundiin isaa yookiin seenaan dudduubi isaa maal akka fakkaatu sirriitti adda baafachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Sana adda hin baafannu taanaan, sana sirriitti hin beeknu taanaan rakkoo guddaa qabaa jechuudha. Rakkoo sanatti utuu hin galin, rakkoo biraatti osoo hin galin dursinee walii beekuu, waliif hubachuu, wal hubachuu. Inni wal hubachuu jedhu kun baay'ee murteessaadha. Sababni isaa fageenya irra jirra waan ta'eef tokko aaruu danda'a, tokko biizii ta'uu danda'a, tokko hojiin itti baay'achuu danda'a, tokko yeroo dhabuu danda'a waan ta'eef sirriitti maal gochuu qabna wal hubachuu danda'u nurra jiraata. Waliif hubachuu nurra jiraata. Wal hubachuun, waliif hubachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Kana sirriitti itti yaaduu, kana sirriitti itti hubachuun baay'ee murteessaadha. Hariiroo fageenyarraa sanallee sirriitti akka inni milkaa'u gochuu danda'a jechuudha. Kanarraa kan hafe hariiroon sun addaan cituu danda'a. Guutummaatti addaan cituu danda'a. Guutummaatti addaan fashalaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hariiroo fageenyarraa milkeessuudhaaf, wal hubachuudhaa fi sirriitti wal beekuun baay'ee bu'uuraadha. Isa kanatti sirriitti iddoo kennuun gaariidha jechuudha. Inni shanaffaa fi inni baay'ee barbaachisaanii hariiroon sun akka milkaa'uu fi wanta akka sarpiraayis ta'e tokko hojjechuudha. Tokko gochuudha. Fakkeenyaaf ergaa barreeffamaa waliif erguu ta'uu danda'a. Suuraa babbareedaa waliif erguu ta'uu danda'a. Barruu gabaabaa yookiis akkuma sila kaase xalayyaa walii barreessine walii erguu danda'a jechuudha. Kana gochuun baay'ee bu'uuraadha. Sarpiraayisii xiqqaa, kennaawwan xixiqqaa waliif kennu, waliif gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa fageenya irratti namoonni baay'een kan isaan nyaataman yookiis goyyonfamanii kennaa jedhanii maallaqa gurguddaa waliif kennu. Inni kun bor rakkoo guddaa fiduu danda'a jechuudha. Maallaqa gurguddaa osoo hin taane wantoota xixiqqaa, maallaqa xixiqqaa, kennaa xixiqqaa waliif kennuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Kennaa xixiqqaa waliif kennuun hariiroo sana maal gochuu danda'a? Moor akka inni milkaa'u gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota sarpiraayisii xixiqqaa gochuun hariiroon sun yookiis hariiroon fageenyarraa sun baay'ee akka milkaa'u gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha. Inni ja'affaanii obsaa fi qabsoo gaafata. Jaalalli fageenyarraa, hariiroon fageenyarraa obsa gaafata. Fageenyarra waan jirruuf hin obsinu yoo ta'e, waliif hin obsinu yoo ta'e, sirriitti hin obsinu yoo ta'e, sirriitti immoo irratti hin qabsoofne, walitti fufiinsaan irratti xiyyeeffanne hin adeemne yoo ta'e akka salphaatti diigamuu danda'a jechuudha. Namni obsa hin qabne, namni sirriitti jaalala irratti hin qabsoofne hariiroo fageenyarraa milkaa'uu hin danda'u. Addaan kuta jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee yookiis persentiin guddaan hariiroo fageenyarraa kan inni fashalaa'uu fi namoonni baay'een obsa hin qabanii jechuudha. Obsuu hin danda'anii akkasumallee sirriitti obsanii qabsaa'uu hin danda'anii jechuudha. Inni torbaffaan kaasuu barbaadu hariiroon sun akka milkaa'uu fi wal arguu qabna. Hin danda'ama yoo ta'e haala mijeessinee walitti dhufuudhaanii wal arguu, waliin mari'achuu, waliin haasa'uu, fuula fuulaa teenyaa haasa'uun hariiroon sun sirriitti akka milkaa'u gochuu danda'a jechuudha. Wantoota torban kana yoo gootan hariiroon fageenyarraa sun
baay'ee isinii milkaa'uu danda'a.